Oromoon sirna gadaa jalatti hojimaata dinagdee isaa ittiin cimsatu qaba. Guutuu Oromiyaatti aadaan yeroo gaddaatiif gammachuutti wal bira dhaabbachuu maqaa garaagaraa qabaatus bakka hunda jira. Boorannis ilmaan isaatti qabeenya horuuf darbees dinagdee isaa cimsachuu ganamarraa eegala. Handhuuraa kennaa maatii fi gosaa kan ganamaa. Handuraan isaa kana duraan kan waliin jidan. Handuraan isaa kana. Handuraani waan horatan. Waan horatan waan horsiifatu waan buluun. Namoonni qabu bulaa suniin bulan. Qabeenya abbaan qabeenya maqaa baasin kennaaf qabeenya fi qabu qoodaaf qabeenyi isaati. Kunam handuraan dhawan kun maallaqi isaati horii isaati. Horii qabeenyi isaa ittiin guddisee abbaan gaaf inni guddatee nam guddatee abbaa warraa ta'e ganaa dubra kadhatee innillee haadha warraa fuudha. Gaaf haadha warraa fuudhu horiin kunu la horeef horiin kunu diddam kudhan ishan diddama lagayeef gaafas immoo handhuraa dhibii habiyya argata. Abbaalleen gaafas qaraa dhayeefi handhuraan isaa kunarraa qabeenyi isaati abbaarraa bahee niitii fiitiin waliin haadha warraa walii horatee amminnillee obboleeyyan ufifaa gosi ibiillee buusaa gonofaa jedhanii akkanatti innillee namaa kennuu danda'a. Abbummaan maqaa baasan suni handhuraa herregatan handhuraa nagana dhufeedhaan immoo maallaqee hama abbaa gartee mucaa suni irra cita haginni abbaa warra ta'ee hin bahin abbaan kun nam cufaan ga'uu danda'a. Malee immoo handhuraa nagasii dhufeedhanii guyyaa sun hin beekan. Booranatti handhuraan daa'imni dhalatee hanga waggaa 3tti jilli qophaa'uudhaan raawwatama. Maqaan mucaas guyyaa sun ifatti kan moggaafamu ta'a. Otol baruu jedha jedha. Dadwaa ta'ee bulfadhu. Otol baruu jedha jedha. Dadwaa ta'ee bulfadhu. Tol baruu jedha jedha. Dadwaa ta'ee bulfadhu. Tol baruu jedha jedha. Dadwaa ta'ee bulfadhu. Tol baruu jedha jedha. Dadwaa ta'ee bulfadhu. Handuraan kunam daa'ima qabaasanii kennan. Daa'imni kunam guddatee dhalatee gaafa dhalatamma eegigan 3 bahe maqaa baasan. Maqaa kayyoo baasanii har'i irra qabee amma maqaan guddaan isaa kana. Kaan maqaa jaalalaa jedhanii maqum dhibii yaama. Maqaan hangaftitti amma guddaanii har'a baasan kan. Jila handhuuraa irratti kennaan daa'imaaf kennamu maatii qofaan osoo hin taane gosaanis ni kennama. Kun ammoo hariiroo hawaasaa cimsuu keessattis gahee olaanaa qaba.